gandaan nama intuqu nama asirra yoo lole kan gara kanaa gore namni yeroo baay'ee wal arrabsa. Kan deeggaree kan qeeqa kun kan deeggara yaani garee walii uumanii jechuudha. Si galee ani waan kanallee keessaa hin qabu. Hatta obboleessa kiyya yoo namni arrabse danda'u inni ofirraa deebisuu malee obboleessa kiyya irra goree nama arrabsu. Nan fayyadu waan ta'eef. Kan na fayyadu waan kiyyaa fi waan kiyya qofaadha. Yoo tasallee ta'ee jechaanis haa ta'u gochaan lafarratti annamaanuu wallahi nama amma naga jedhu yoo rabbumatu beeka kana yoo jedhu yaani injiraami namaa walitti akkasi dhiyeenya akkasi namaa wal na dhabsiisuu hin qabu lafarratti. Miidiyaa kanarratti immoo mana dhagaa seenanii loon jiru jedhamame. Miidiyaa kanarratti immoo tariiti jechoota walqa'iin irra ta'a. Miidiyaadha waan ta'eef miidiyaan meedaa taphaati. Meedaa kuwaasiiti. Si galee kanaaf walitti bu'uu dandeenya. Namni osoo dhimma hojii kan gootii maal akka ta'e yookiin adammoo namni dhimma hojiitiifis eenyullee walitti hin bu'a. Beeki dhimma hojii irratti namni dhimma hojiitii miti namni kamiinuu inni walitti bu'a. Gullichaan badaayyuu otoo waliin xuqne waliin dhiistu. Jechuun isin baay'ee ji'a kana fayyadamaa turtan keessaa tokko dhimmi kun dhimma hojiiti. Namni kun fedhee akka hundarra galfate ani giddinyaa galchaa hin jiru. Garuu hojii keessatti dogoggorri sin uumama. Ana biraan osoo hin ta'in kun hojii mootummaati. Kanallee yoo ta'e bifa arrabaatiin osoo hin ta'in nuyyuu walii gallee waliin haasaa irraa isin wanti galchee hin jiru. Isin galee haasoyitanii ofii keessan laaqattanii. Ansanillee yoo ta'e nam tokkollee ol bahillee irraallee deebisnee hin arrabsinellee homaa nan fayyadu waan ta'eef. Muknaatu nan beeytan isin hin beeku asirra miidiyaatu waliin nu fide malee homaanuu waliin beeynu. Kan gaarii hojjetelleen kan hamtuu hojjetelleen gaafa fuula rabbii ufumaa isaatiitti dhaqa. Si galee an amma yoo har'a namiitanii yookaan jechaanis haa ta'u gochaan yoo har'a namiitanii takka wanti anarraa hir'atu hin jiru. Tokkoffaa zambii kunarraa dhiitanii. Wa'alaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh. Mister jirta akkama bibi. Tokkoffaa zambii kan kunarraa dhiitan. Lammaffaa immoo ufumaa keessanii namummaa keessan si galame namummaan namaa kan madaalamuun ol kaatee fakkeenyaan badduu yoo ta'e yookaan nama hin taane hamtuu yoo ta'e kuftee na gaafattee na asirratti an obboleettii kan keeti sirraa fahamuu danda'a si galee ol kaatee waan hin galle keessa laaqattee waa haasoftee namummaa kan kee dhabde ta'u lammaffaa jechuudha. Kanaaf an homaa narraallee hin hir'atan homaallee naa hin dabalan mooqanii maa ibartanii. Beeka jireenya koo waan ta'eef amma gara mataa dubbiitti ol deemne Oromootiyya kana jaalattanillee kan na jibbitanillee an karaa gadhiiseera an deemee jira kan jiru wal argaanna ani seediruu jallee mee kottaa seenaati baay'ee naa hadhaayyuu. Thank you, Mr. Mushurraadha akkoo ababa wardaa darbita mushurraadha akkoo har'a biyya qalabatii kan kooti ture waan biyya ormaa ta'eef baqqaamaa gochuu hin dandeessu zimmi jettee beekaa ofumaa keetii dabarsita. Kanaaf deemee jira. Sargii kan koommu yeroo dhiyootti bifa sarpiraayiz ta'e bifa isin hin eenne wallaahi boottee nan boojjisu. Wallaahi mister ergattee kaatee irraa baate ilaal bifa isin hin eenne karaa isin hin beeyne akkaataa isin hin eenneen kan isin dhufu sargiin kan kophaa isa wayi. Uche bifa isinin eni okay wiyasan Mr. Sharafuddin Itoophiyaarra VIP yookaan keessummaa biyyaasaniiti feemasoota hedduutu argama sargii kan koorratti wallaahi qoosaa isiniif fakkaataa bar wallaahi yemir waan xumuramee lafa ga'e kun waan haasa'amees proosesii isaa xumuramaa jirudha. Hundi keessanuu itti qopheessaa jechuu barbaadeeti.
Sokan gotten deemini miidiyaa kanarratti keessatti dhiistee deemta. Anyayyeetti lashkittee jiru. Irraa dhiistee deemi yookiin bakka appilikeeshinii biraa wayitti nu ari. Kanaaf asirra dhufuu didaama. Mukinaatu isin kun boottanii na boolchistu yaani hin jiraami. Boottanii na boolchistu baay'ee waa isin jaalladhuuf dhugaa rabbi. Isin dhiistee deemin. Tiiktookiin kun si dhabnaan jiraachuu hin danda'u dhiistee deemin. Kan baraani murtii kan koo ijaarradhee jira. Bifa duraa saniin osoo hin ta'in bifa duraa saniin osoo hin ta'in bifa haaraa ta'een kan isinii waliin fayyadamu. Bifa tasgabbii qabuun yaani jiraami. Erga mana ormaa seentee jettee waan abbaan manaa kan keessuun jee isaan guutumaan guutuu fudhattee hojii raawwachuu qabda beekta. Sooftiin hin jiru. Kanaaf abshir dhugaa rabbii. Wallaahi hin boonu. Maallu keessaa fixxe. Harmiteer taa'ee dhugaa rabbii ta'an guyyaa guutuu bu'aan oole yaani warrumti tiiktookii kun garana nyaatee baxxaanii bu'aa ture guyyaa jechuudha. Eessatti gatee deema itti himu? Yaa jechuun bakka garana nyaatan wallaahi akka obboleen keetti ilaala uummata tiiktookii kan hundi isaanii akka obboleen kee. Ijoo akkam jirtu? Fayyaadhaa? Maal godhaartan namni dhibbee afurat jala? Illaa warri heerumtan al tokko gadhiisaa waa, warri fuutan al tokko gadhiisaa waa. Siingiloonni taa'anii amariyyatan. Maanni jiraa ofii hangastii kanarra mul'adhu bar? Hin mul'atta bar yuutuubii kottu. Yuutuubii irraan dammoo sargii keenya proogiraamii sargii keenya achirraan daawwattu. Hundi keessa yuutuubii keessa sabiskiraayib godhaa. Wallaahi yemar viidiyoon achii waraabamee jira waan ta'eef viidiyoo achirra isinii gadhiisa. Yeroo mul'atu. Hai. Mister kun qoosaa si'atta. Maali? Wantan beekuun jiru kan maa kun reefin jooyin godhee gale garuma tiiktookii appilikeeshin jedhamu kana reefin jooyin godhee gale kun erga yoo miti siin jedhu erga sila sa'aatii 10 viidiyoo poosti godhee bahee poosti kuma qofa ta'e bakka gidduu kana hojiin koo guyyaatti 5 poosti godhaara. Kanaaf waan isin irra jirtan hin beeku. Mee achii kaasee akka haaraatti natti himi. Akka haaraatti maaltu ture beektaa? Hawaasa keenya waggaa dheeraa yaansi waggoota 6 wajjin wayya kiyyaa jirtu akkam wajjin turre obboleen kee gara fuula tiiktookii wal barree hundi keessan gara sooshaal miidiyaa hundumaan jechuudha si dabalatee. Kan karaa malee isin balleessillee kan karaa isin balleessillee hundi keessan jalqabaa irratti dhiifama. Karaa malee akka kuuzuun hundani laal kan gara an takkaas nama warrabsee isin beeku si jamar anuudhaan waa jedhe deebisee dubbachuu hin danda'u beekumuma kiyyaan cichaarra baay'ee. Qoy mirgi keenya kabajamu wal qixxeessi tokko lammaffaa ummanni qashtii ummata